2.2 bishaan. Bishaan dhangala'oo halluu, dhamdhama, foolii dhabeessaa fi ifa of keessa dabarsudha. Bishaan yeroo ilaallu bishaan kun dhangala'oodha. Dhangala'oodha, halluu hin qabu, dhamdhamas hin qabu, fooliis hin qabu, ifa garuu of keessa dabarsuu ni danda'a. Bishaan garba, galaana, haroo fi bokkaa uumuuf kan gargaarudha. Warra kana galaanas kan uumu bishaanidha. Garbas, haroos, bokkaa uumuuf wantoota akkas akkasii uumuuf kan gargaaru bishaanidha. Bishaan faalkaa dhangala'oo jajjaboo fi gaasiin argamuu danda'a. Bishaan yeroo ilaallutti bishaan dhangala'oos ta'uu danda'a, jajjaboos ta'uu danda'a, gaasiis ta'uu danda'a. Kana sadaniin argamuu danda'a jechuudha. Faalkaalee kana sadaniin wantoota uumamaan lafa kanarra jiran keessaa faalkaa sadiin kan argamu bishaan qofaadha. Bishaaniin alatti wanti faalkaa sadiin jajjaboo, dhangala'oo fi gaasii ta'ee kana sadan ta'uu danda'u hin jiru. Bishaan qofaadha jechuudha. Jalqaba dhangala'oodha, jajjaboodha, gaasiidhas. Dhangala'oon akkamittiin uumama? Dhangala'oon jalqabuma bishaanuma jirudha. Jajjaboo uumuuf immoo bakka yoo bishaan kana yeroo qorrisiisne bishaan yeroo qorru jajjaboo ta'a jechuudha. Jajjaboo kana immoo deebisnee ammas yeroo dhangala'oo kana ammas deebisnee yeroo bulluqsinu yookiin yeroo ho'isnutti gaasiitti nu jijjiiramuu danda'a jechuudha. Bishaan kutaalee lafaa keessaa 75% qabata. Bishaan lafa jiru kana keessaati parsantaan 75 yookiin 75% bishaanidha jechuudha. Bishaan marsaa bishaaniitiin marfata. Marsaan bishaanii hurkuu, tiraansipaayireeshinii fi duumessaa'uu fi roobuu hammata. Marsaan bishaanii kun yeroo horkisiisnu mala tiraansipaayireeshinii jedhamuun tiraansipaayireeshiniidhaan gara duumessaa'uutti darbaa, duumessaa'uu irraa roobuu akka kanatti marsaa jechuudha. Bishaan garba, haroo, burqaa, lagaa fi lafa jala argamuu danda'a. Bakka akkas akkasii garba ta'ee argamuu danda'a. Haroo, burqaa, lagaa fi lafa jalatti ni argama. Bishaan maddoota hunda irraa karaa hurkuutiin marsaa bishaanii seena. Jalqaba bishaan maddoota burqaa haa ta'u, garba haa ta'u, haroo haa ta'u, wantoota kana hundarraa jalqaba karaa hurkuutiin gara marsaa bishaanii seena. Yoo hurke marsaa bishaanii keessa seenaa jechuudha. Galaanarraas haa ta'u hurkuudhaan marsaa bishaanii seena. Hurki wantoonni tokko faalkaa dhangala'oo irraa gara faalkaa gaasii yookiin hurkatti jijjiiramudha. Hurki wanta dhangala'oo ture tokko gara faalkaa gaasiitti yookiin hurkatti jijjiiramu hurka jedhama jechuudha. Gaasiitti dhangala'oo kan ture tokkotu yeroo gaasiitti jijjiiramu hurka jedhama. Kanaaf kun hurka bishaanii uuma. Hurki bishaanii karaa duumessaa'uun yookiin koondenseeshiniitiin gara dhangala'ootti deebi'a. Hurki kun immoo erga hurkee booda ol gara qilleensaatti ol ba'ee duumessa uuma. Duumessi kun immoo mala koondenseeshiniitiin gara dhangala'ootti deebi'a jechuudha. Koondenseeshinii keessa darbuudhaan. Hurriin walitti qabama copha bishaanii miiliyoonota hedduun lakkaa'amuuti. Hurriin qilleensa irratti ilaallu kun walitti qabama copha bishaaniidha jechuudha. Copha bishaanii baay'eetu walitti qabamee miiliyoonotaan kan lakkaa'amutu walitti qabamee hurrii uumaa jechuudha. Hurriin kun immoo cophni bishaanii sun yeroo baay'ataa deemu deebiin maal ta'a? Ulfaatina guddaa qabaata. Cophni bishaanii kun hedduu yoo wal qabatan ulfaatina guddaa yeroo qabaatanii ulfaatinni guddaa kun immoo bifa roobaatiin gara lafaatti dhufaa jechuudha. Ulfaatina sana qilleensa irra turuu waan hin dandeenyeef yoo baay'ee ulfaate bifa roobaatiin gara lafaatti gadi dhufaa jechuudha. Marsaan bishaanii marsaa itti fufaa ta'edha. Marsaan bishaanii iddoo irraa jalqabuu fi iddoo itti dhaabbatu hin qabu. Marsaa bishaanii yoo ilaallutti iddoo itti dhaabbatuuf iddoo itti jalqabu hin qabu jechuudha. Hinuma naanna'a malee yeroo roobaa galaana ta'a. Galaanarraa hin hurkaa deebi'ee hurkee immoo deebi'ee gara qilleensaatti ol ba'uudhaan duumessa uumaa. Duumessi deebi'ee roobaa deebi'ee galaana ta'a. Roobni suni deebi'ee galaanni sun immoo ol hurkee duumessa ta'a. Inuma naanna'a jechuudha malee iddoo itti jalqabee iddoo itti dhaabbatu hin qabu.
marsaan bishaanii lubbu qabeeyyii hundaaf barbaachisaadha. Lubbu qabeeyyii lafa kanarra jiran hundaaf bishaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha marsaan bishaanii. Bishaan haala itti fufinsa qabuun gara lafaatti osoo hin deebi'u ta'e lubbu qabeeyyiin jiraachuu hin danda'an. Bishaan kun haala itti fufinsa qabuun gara lafaatti osoo hin deebi'u ta'e yookiin hurkii kun qilleensa keessatti hafee otoo bokkaa hin uumiin hafa taanaan yookiin marsaa bishaanii kana keessaa tokko yoo dhaabbate lubbu qabeeyyiin jiraachuu hin danda'anii jechuudha. Maaliif bishaan malee jiraachuu waan hin danda'amneef. Bishaan boca mataa isaa hin qabu garuu qabee qaba. Bishaan yeroo ilaallutti bishaan boca hin qabu. Bishaan waan isin itti naqxanitti boca waan isin itti naqxanii qabatee taa'allee malee ofiisaa boca mataa isaa hin qabu jechuudha. Yoo burcuqqootti naqxan burcuqqoo fakkaata, yoo jarkaanitti naqxan jarkaanii fakkaatee boca jarkaanii sanaa qabatee taa'a malee boca mataa isaa hin qabu garuu qabee qaba. Bishaan qaawwa xiqqoo keessa darbuu danda'a. Bishaan dhangala'oodha waan ta'eef qaawwuma xiqqoo tokko argatennaan dandeettii keessa darbuu qabaa jechuudha. Keessa darbuu ni danda'a. Lubbu qabeeyyoonni hundi wanta kamiyyuu caalaa bishaaniin barbaadu. Bishaan utuu hin jiraatin lubbu qabeeyyiin jiraachuu waan hin dandeenyeef jalqaba irratti waan hunda caalaa bishaan barbaadu jechuudha. Fakkeenyaaf dhalli namaa nyaata malee guyyoota muraasa turuu danda'a. Nyaata utuu hin nyaatiin guyyaa muraasa turuu dandeenya. Otoo beelanuyyuu nyaata malee guyyoota muraasa turuu dandeenya. Garuu bishaan malee guyyaa muraasa turuu hin dandeenyu jechuudha. Bishaan guyyaa lama otoo bishaan hin dhugiin hafnaan kana caala turuu hin dandeenyu, du'uu dandeenya jechuudha. Bishaan dirqama lubbu qabeeyyiif barbaachisaadha jechuudha. Faayidaalee bishaanii. Bishaan qaama namaa fi lubbu qabeeyyota biroof faayidaa olaanaa qaba. Qaamoleen namaa hundi bishaan faayidaa hedduuf itti gargaaramu. Faayidaan bishaanii baay'eedha. Lubbu qabeeyyii biratti bishaan faayidaa baay'ee guddaa ta'e qaba. Qaamoleen namaa hundi bishaan faayidaa hedduuf itti gargaaramu. Qaamolee keenya keessa faayidaa hedduuf oolaa jechuudha bishaan qaama keenya keessa jiru. Faayidaaleen bishaanii ni jalqabaa. Bishaan wantoota adda addaa bulbuluuf nu gargaaruu danda'a. Bishaan nafa lubbu qabeeyyii keessatti wantoota adda addaa bulbuluuf gargaara. Kana jechuun nyaatuma nyaanneyyuu bishaaniin bulbulamee akka nyaanni sun gara dhangala'ootti jijjiiramu gochuu danda'a. Kanaafuu nyaata bishaan qaama keenya keessatti wantoota adda addaa bulbuluuf ni gargaara. Bishaan hancufa uumuuf ni gargaara. Hancufa uumuuf nu gargaara jechuudha. Bishaan hancufni keenya kun bishaan qaba. Parsantaa ta'e hamma ta'e bishaan qabaa jechuudha. Kanaafuu hancufni kun bishaan irraa uumama. Bishaan enzaayimoota irraas ni uumamaa jechuudha. Bishaaniif enzaayimoota irraa uumama. Bishaan ruuqoolee hancufaa keessaa isa ijoodha. Ruuqoolee hancufaa keessaatti bishaan isa ijoodha. Bakka baay'ee qabataa jechuudha hancufa keessaa bishaan. Bishaan tempireechara nafaa to'achuuf gargaara. Bishaan tempireechara nafaa to'achuuf ni gargaara. Bishaan gahaa qaama keessaa qabaachuun tempireechara nafaa to'achuuf murteessaadha. Naannoo ho'aa fi yeroon sochii qaamaa geggeeffamu bishaan bifa dafqaatiin nafa keessaa dhabamsiifama. Kun tempireecharri nafaa akka gadi bu'u taasisa. Bishaan dafqaan bahe bakka hin buune yoo ta'e tempireecharri nafaa ol ka'a. Kana jechuun qaamni keenya yeroo sochii taasisnu yookiin yeroo hojjennu yookiin naannoo ho'aa jirra taanaan qaamni keenya ni dafqaa jechuudha. Dafqa kanaan immoo xuriin qaama keenya keessaas dafqa kanaan ni dhabamsiifama. Dafqa yeroo laallu dafqi kun bishaan of keessaa qaba. Xuriis itti dabalatee jechuudha. Kanaafuu yeroo sochii qaamaa taasifnu yookiin naannoo ho'aa jirra yoo ta'e qaamni keenya yeroo dafqutti bishaan qaama keenya keessaa ba'aa deemaa jechuudha. Bishaan kun immoo yeroo ba'aa deemu tempireecharri qaama keenya akka gadi bu'u taasisa. Bishaan deebi'ee dafqaan bahe kun immoo bakka hin buune yoo ta'e yookiin hin dhugii nafneerra yoo ta'e bishaan deebi'ee qaamni keenya tempireecharri isaa ol ka'aa ta'a jechuudha. Bishaan karaa dafqaa fincaanii fi bobbaatiin xurii dhabamsiisuuf gargaara. Bishaan nafti dafquuf fincaa'uu fi sochii bobbaaf bishaan barbaada. Qaamni keenya dafqaan qaama keenya keessaa xurii baasuuf akkasumas fincaan
fi bobbaa fi xurii adda addaa qaama keenya keessaa dhabamsiisuuf bishaan baay'ee barbaachisaa jechuudha. Dafquu fi bishaan malee dafquu hin dandeenyu. Maaliif? Dafqi bishaanidha waan ta'eef. Fincaa'uufis illee akkasuma, sochii bobbaaf illee akkasuma bishaan nu barbaachisaa jechuudha. Bishaan gogiinsa bobbaa ittisuuf gargaara. Bishaan gogiinsa bobbaa ittisuuf gargaara. Nyaata faayibarii nyaachuun gogiinsa bobbaa ittisuuf ni oola. Nyaata faayibarii qabu nyaachuun bobbaan keenya akka hin gogne taasisaa jechuudha. Nyaata faayibarii jechuun wantoota akka avokaadoo fa'aa yoo nyaanne qaama keenyaaf, bobbaa keenya, gogiinsa bobbaa fi akka bobbaan keenya hin gogne taasisuu danda'a jechuudha. Bishaan gahaa fudhachuufis gogiinsa ittisuuf baay'ee gahee qabaa jechuudha. Bishaan gahaa fudhachuunis gogiinsa ittisuuf ni gargaara. Bobbaan akka hin gogne gochuuf bishaan baay'ee yoo dhugne akka bobbaan keenya hin gogne ta'uu danda'a jechuudha. Bishaan gahaa fudhachuun bobbaan bishaan gahaa qabaachuun haala salphaan akka socho'u taasisaa jechuudha. Kan itti aanu bishaan bullaa'insaaf ni oola. Nyaataan dura, yeroo nyaataa fi nyaataan booda bishaan qulqulluu dhuguun nyaanni jiidhee salphaatti akka caccabuuf gargaara. Nyaanni kun nyaata nyaataan dura yoo dhugne akkasuma yeroo nyaataattii fi nyaata booda yoo dhugne nyaanni kun jiidhee salphaatti akka caccabuuf gargaara jechuudha qaama keenya keessatti. Kunis nyaanni caalatti akka bullaa'uu fi wantoota nyaata keessaa haala gaariin itti fayyadamuuf gargaara. Bishaan xuuxama dhangaalee keessatti gahee olaanaa qaba. Xuuxama dhangaalee qaama keenya keessa nyaata nyaanne kan akka isaan xuuxamanii gara qaama keenyaatti seenan yookiin gara dhiiga keenyaatti seenan gochuutti bishaan gahee guddaa qaba jechuudha. Nyaanni akka bullaa'u gargaaruu dabalatee bishaan vaayitaaminoota, albuudotaa fi dhangaalee nyaataa biroo bulbuluu fi akka xuuxamaniif ni gargaara. Bishaan kun akka nyaanni bullaa'u ni godha. Vaayitaaminoota, albuudotaa fi dhangaalee nyaataa biroo bulbuluufis ni fayyada. Akka xuuxamanii gochuufis nu fayyada jechuudha. Bishaan dhibeewwan adda addaa ittisuuf oola. Bishaan gahaa dhuguun dhibeewwan adda addaa ittisuu keessatti gahee qaba. Dhibeewwan inni ittisuuf oolu keessaa muraasni gogiinsa bobbaa, bobbaan akka hin gogne ni taasisa. Dhagaa kalee keessaa yookiin xaxarii isa jedhan jechuudha kalee keessatti akka dhukkubichi akka hin uumamne ittisuuf ni gargaara. Faalama ujummoolee fincaanii, dhiibbaa dhiigaa olaanaa fi kan kana fakkaatan irraa ittisuuf ni oola jechuudha. Bishaan gogaan akka cululuqu taasisa. Bishaan gahaa hin dhugnu taanaan gogaan keenya cululuqaa ta'a jechuudha. Gogaa cululuqaa akka qabaannuuf bishaan nu gargaara. Bishaan gogiinsa nafaa ittisa. Gogiinsi nafaa nafti bishaan gahaa argachuu kan itti aanu bishaan gogiinsa nafaa ittisa. Gogiinsi nafaa bishaan gahaa argachuu dhabuurraa kan uumamudha jechuudha. Bishaan gahaa hin dhugnu taanaan qaamni keenya gogaa ta'a jechuudha. Nafti bishaan gahaa dhabuun miidhaawwan walxaxaa qabaata. Gogiinsaan nafaa cimaan miidhaawwan armaan gadii qaqqabsiisuu danda'a. Isaanis sammuu keessatti dhiita'uu, kaleen faalamuu, wantoota akkas akkasii, dhukkuba akkas akkasii nu mudachuu danda'a jechuudha. Bishaan gahaa hin dhugnu yookiin qaamni keenya yookiin nafti keenya gogaa yoo ta'e jechuudha. Namoonni bishaan guyyaa guyyaatti fudhachuu qaban keessaa dhibbantaa 20 nyaata irraa argatu. Nyaata bishaan dhugnu kana keessaa bishaan hamma kana dhuguu qabdu kan jedhamee taa'u keessaa parsantiin 20 yookiin dhibbantaan 20 nyaata nyaannu keessaatti ni arganna jechuudha. Maaliif? Nyaanni bishaan irraa hojjetame waan ta'eef bishaan qabaa jechuudha. Kanaaf immoo bishaan dhuganii fi dhugaatiiwwan adda addaa irraa argatu. Hammi bishaanii namoota ga'eessotaa fi dhiiraa fi dubartiif barbaachisu garaagarummaa qabaachuu danda'a. Kunis guyyaatti dhiirri bishaan burcuqqoo 15.5 yookiin liitira 3.7 barbaada. Dubartiin immoo guyyaatti bishaan burcuqqoo 11.5 yookiin liitira 2.7 barbaaddi. Kana jechuun dhiirri tokko guyyaatti liitira 3.7 guutuu dhuguu qaba yookiin burcuqqoo 15.5
dhuguu qaba jechuu miti. Maaliif parsantiin 20 nyaata nu nyaannu keessa parsantiin 20 waan jiruuf parsantii 80 kana keessa liitira 3.7 jedhame kana keessa yookiin burcuqqoo 15.5 jedhame keessaati kan nun dhuguu qabnu parsantii 80 isaadha jechuudha. Maaliif kun isa nyaata keessa jiru dabalateedha liitirii 3.7 kan jedhe. Dabalataan bishaan faayidaalee armaan gadiis qaba. Bishaan guddina biqiltootaaf barbaachisaadha. Guddina biqiltoonni guddachuuf bishaan isaan barbaachisaa. Bishaan nyaata qopheeffachuu, nafa dhiqachuu, uffata miiccachuu, meeshaalee ittiin nyaata qopheeffatanii fi ittiin nyaatan qulqulleeffachuuf, meeshaalee mana keessaa qulqulleessuuf kan kana fakkaataniif ni oola. Nyaata qopheeffachuuf bishaan nu barbaachisa. Nafa dhiqachuuf, uffata miiccachuu fi wantoota adda addaa ittiin miicuuf bishaan nu gargaara jechuudha. Bashannanaaf ni oola. Fakkeenyaaf bishaan daakuuf, qurxummii kiyyeessuuf jechuudha. Bashannanaaf yoo jennu bishaan yoo daaknu hin bashannana wantoota akkasiif qurxummii kiyyeessuuf ni oola. Kan biraa annisaa elektirikii maddisiisuufis ni oola. Annisaan elektirikii maalirraa dhufa? Bishaan irraadha jechuudha. Bishaan irraa madda annisaa elektirikii argachuu dandeenya jechuudha. Qonnaaf ni oola. Bishaan roobaa, boollaa fi jallisii kanaaf tajaajiluu danda'a. Qonnaaf ni oola yeroo jedhu yeroo bokkaan roobu wanta qotamee faca'etti yoo roobe ni guddisaa jechuudha. Jallisii wantoota akkasii fayyadamuudhaan ni tajaajila. Bishaan geejjibaaf ni oola. Geejjibaaf yeroo jedhu dooniidhaan iddoo garaagaraa ittiin deemuuf nu gargaara. Bishaan ibidda dhaamsuuf ni oola. Ibidduma dhaamsuuf illee bishaan nu gargaara jechuudha. Gilgaala 2.2 bishaan maali? Bishaan maali jenneerra bishaan dhangala'oo halluu dhabeessadha, foolii dhabeessadha jennee jalqaba irratti dubbanneerra jechuudha. Bishaan halluu dhabeessa, foolii dhabeessaa fi dhamdhamas kan hin qabnedha jenneerra jechuudha. Lamaffaa bishaan faalkaalee meeqaan argama? Bishaan faalkaalee meeqaan argama jenneerra bishaan faalkaalee 3 argama. Innis jajjaboo, dhangala'oo fi maalidha? Dhangala'oo fi gaasiidha jechuudha. Kana sadaniin argamuu danda'a. Faayidaalee bishaan lubbu qabeeyyiif qabu tarreessi jedhe. Faayidaalee bishaan lubbu qabeeyyiif qaban warra amma tarreessaa turredha jechuudha. Warra kana nyaata lubbu qabeeyyiif nyaata qopheeffachuuf ni fayyada. Gogiinsa nafaa ittisuu fi gogaan akka cululuqu taasisuuf nu fayyada. Wantoota amma haasa'aa turredha jechuudha.